بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردوتا بلينكيا بقى جراتني. قسم سي كم فيا قبل نجرتني ورنا من تبرعتها. جوجات أمو شوربة كبت إسين دياتي شوربة vegetable soup يوكان أمو شوربة كدرة في فدرة جودا. أكو ما قرت ميزان بلاس يوكان أمو أنتو تنارا باكسين هندا استقبال فتجرا دنجا zukuni jedhama akkasumas dubba yookaan ammoo pumpkin carrot green onion kun zukuni jedhama kan markata qabu kuni celery dinnicha inni kun ammoo akkatti mure ammoo cubes jechuun mure bifa agartan kanaan mure hunda isaatu kun ammoo pumpkin yookaan dubba jedhama arabiidhaan garaadha. So kanaaf obboleen kiyya akka ragamadartan abdii qaba. wantoota irra caalaan kunis shunkurtii adiidhaa fi inni kun ammoo green beans yookaan ammoo fosiliyaa jedhama biyya keenyatti. Akkuma agartan wantoonni qophaa'eera. Fosiliyaan kun waan jajjabaa ta'eef jalqaba danfisee qopheessa jechuudha kophaa isaatti akka bilchaatu gatuuf kun akka agartan danfisuu jira. Namoonni ilaalu hedduudha. Garuu namoonni subscribe gatu gammaatti karaa jabaadhaatiin hojii jabeessuu qabna. Namu subscribe gatu fonti nama kafalchisu leen jiru jalqabee jira. Akka agartan jalqabu jira. Zayitii yookaan dhadhaa fayyadamtanii kanarratti immoo dhadhaa fayyadamuun dirqama keessan. Maannaan zayitiin irratti ol baay'ee yeroo danfi kun waan daakkamneef jechuudha. Dhadhaa fayyadamuu qabdanii. Shunkurtii keetti godhas jira. Akkuma agartan cubes muree shunkurtii illee bifa kanaan muree celery qaba. Kun celery kiyas kun ofidee itti dabaleera. Akka hin qabannetti waliin dha'uu qabdan jechuudha. Akka hin qabanne yookaan akka hin gurraachine jechuudha. Ammas garlic yookaan ammoo qullubbii adii itti godhee jira. Yeroo baay'ee shoorbaa kana muraan isaa wal fakkaachuu qabu wanti hundinuu jechuudha. Hindi akkam waan ta'eef kun temperature kiyya kun temperature itti hojjechaa jiru sagal irra kaa'ee mediumidha. Giddu galeessa irratti hojjedha akka hin gubnetti. Kaarotii jalqabatti godhama. Kaarotiin dafaan bilchaanneef akkuma agartan kana kaarotii leebifuma jalqaba siin eegsisee muree. Kanaaf namoonni hedduun ammas shoorbaa kana warroon amantaa kiristaanaa warroon soomtanis oromoon ta'e jechuudha. Itti fayyadamuu dandeettanii dhalaa malees zayitiin hojjechuu dandeettan jechuudha. Warroon soomtan zayitiin hojjettanii akkasumas vegetable stock itti gootanii maagii itti godhina fayyadamuu dandeettan jechuudha. Namni kamiifuu hin ta'a jechuudha. Namoonni soomni ammoo dhalaa fayyadamuu qabdanii. Zukunii kun afaan oromootiin waan jedhamu beeku. Zukuniidha. Suuraa isaa guutuu siin tuqsuu dhabuun keeroo gara suuraa isaa siin ergaa komentii jalatti. Zukunii jedhama Ingiliffaan kun ammoo potaatoodha yookaan dinnichaadha. Ammas dubbaa yookaan pumpkin arabiidhaan garaa jedhama. Isatti godhu jira. Akkuma dafeen bilchaachuu wal caaluudhaan itti goona. Maannaan nama fakkeenyaaf osoo dinnichaa jalqabatti goone hin bullaa hin caccabaa hin mul'atu. Kanaaf kaarotii jalqabatti godhee jechuudha. Tartiiba isaa eeggachuu qaba walumaa galatti. Kun akkuma agartan kana maashaallah bareedu jira. Lallaafaa dhufus jira. Xiqqootti cufee waliin dha'ee daqiiqaa muraasaan boodatti mi'eessituu yookaan ammoo spice itti gata. Distii kiyya kee'oo gallaraa argaa jiraattan kun adiidhaan qabanna gammaatti. Yoo qabatee dhamdhamni soorbamu jalaa baduu danda'a jechuudha. Akka waan gubateen jala dha'uu danda'a. Kanaaf temperature yookaan ammoo ibiddatti hojjetu jala hir'isuu qabna. Giddu galeessa irratti godhuu qabna. Akkuma agartanii bifa jijjiirataa dhufaa waan bilchaataa jiruuf isa magariisa immoo zukuniis jechuun magariisa irraa hambiseen xiqqoosi. Maayinaan booda irratti naqaa jechuun akka bifti isaa bareeduuf wal makaa ta'e. Green beans yookaan ammoo fosiliyaas jedhamu isaan waliin makeera amma keebsu qaaraa guguddaa diimaa fi magariisas bakka agartanii tan fa'eera. Yoo jalqabatti naqennis bifa jijjiirata. Isa immoo baay'isuun qabdan. Yoo isa baay'istan strong jechuun baay'ee jabaadha. Dhamdhamni isaa waan jedha. Kun ammoo stock vegetable stockidha. Wanta kanni irraa waan quncisa hin darbine jechuudha. Bishaan dara kaa'ee itti naqee akka kana muruttu naa bilchaate dhamdhamni isaa immoo wanumas keessa ba'e jechuudha. Waan kanneen kaarotii zukunii waan kanarraa baabaasu hundayyuu walitti qaban ganne affeelee itti fayyadamus jira jechuudha. Akka stookitti waliin dhoofna haala gaariidhaan kan qabanetti distiin kenna.
kunoo wadistii argaa jirtanii maashaallah hin qaban nagammatti adiidha jalli isaa. Kanaaf tempereechara ibidda isaa hir'isuu qabdan giddu galeessa godhuu qabdanii. Namuu yeroo ramadaanaa ta'ee yeroo kaan dhugatee mana ofiitti irraa fayyadamuu danda'a. Maashaallah obboleeyyiin keenya namoonni hedduun ammoo waa baratneerra akka duriitii miti namni kenna. Kanaaf jajjabaannee anas jajjabeessuudhaan wanta adda addaa kan caalu akka badhee dhufu isin jajjabaachuu qabdanii. Amma wanta hundatti naqeera green red capsicum minda beans akkasumas shunkurtii magariisa yookaan ammoo alangallee hin qaba itti dabaleera. Amma kan dabaleen booda ammoo mi'eessituu yookaan spice itti godha xiqqoo cufee walaa fu'atu eegee jechuudha. Kunoo irraa buqqisee maashaallah amma black pepper itti godhatu kan qonna barbaree ashaboo itti godheera yookaan soogidda. Eegas ammoo chicken stock itti gataa dabala jechuudha. Bifti isaa akkuma agartan jijjiiramee jira. Jijjiiramuun isaa ammoo bilchaachuun isaa temperature kiyya see fayyadamu jira akka distinction qaban akkuma sitti himaa turetti. Maashaallah kunoo qabachuuf ta'aa jira. Kanaaf ammoo stock itti dabalaa jechuudha. Yoo stock hin qabaatin bishaan itti godhuu qabna jechuudha. Yeroo bishaan itti godhan ammoo maajii itti godhuu qabna jechuudha akka midhaan isaa nuuf tolu dhandhama gaarii akkuma kennu. Akkuma agartan kunoo itti gotu jira stockii kiyya. Gingilchaarra kaa'aa jechuun akka jechuun balfiitti hin seenne. Akkuma agartan kana maashaallah itti gammadan yaabdii qaba. Hundi keessan irraa fayyadama. Keessa warroonni obboleen kiyya mana namaa hojjettanii bifa salphaa wanta kana hojjettanii isaanis gammachiisanii mindaa gaarii akka argattanii dandeettii qabdan akka cimsattan abdii qaba. Warroonni ammoo faamilii qabdanii mana keessatti akka hojjettanii fayyadamtanis akkasuma waan bareedaadha. Maashaallah bifti isaa akkuma agartan kana hedduu bareedaadha. Kanaaf bifti isaa inni osoo bifti isaa hin jijjiiramin amma danfee jira. Yoo akka malee danfamu hin caccaba. Kanaaf boca ittiin murde kana osoo hin badini irraa fuudhuu qabna jechuudha. Kanaaf ibidda itti baay'isuu hin taane giddu galeessatti goone akka inni bilchaata. Akkuma agartan danfee jira maashaallah. Dhamtanii ilaaltanii yeroo kana black pepper ta'e ashaboo waan barbaachisu ilaaltanii just dhumatee jira. Kunoo meeshaatti godhaa jira. Bifa kanaan qophaa'aa jechuudha. Anis achumaan dhamdhamee ilaala. Maashaallah. Bishaan akka malee isin baay'isuun qabdan. Yoo bishaan itti baay'istan corn flour waan jedhamu jira. Isa itti dabaltanii akka wal qabatu gootan. Ana immoo ittiin barbaanne itti dabalu. Kun haala kanaan qopheessee maashaallah tabarakallah. Kanaaf jabaadhaa subscribe gataan jajjabeessa commentii akkasumas waan sirraa qoboo jiraate yaada keessan naaf kennaa.